Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isiniin jecha warri haaraa taatan chaanaala kanaan subscribe godhaa, like godhaan isiniin jedha. Akkasumallee warri subscribe gootanii like gootanii na jajjabeessaa jirtan ammas like gochuun itti fufaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Har'ame koomentii jalqaba irratti agartan kana obboleettii keenya kana waa'ee paaspoortii na gaafatte. Kanaafin yeroo baay'ee jechuudha viidiyoo hagadhumaa dhageeffadha. Ijoolleen kennoo isiniin jedhu hagadhumaan dhageeffattanii caafitu hixanii bira dabartan jechuudha. Kanaaf isin fayyadaafanii hagadhumaa dhageeffadhaan isiniin jedhamu obboleettiin keenya kun yeroo darbee paaspoortii dhumee irratti hojjedheetiin ture garuu isii hin galleef jechuudha. Hin dhageeffane jechuudha viidiyoo kana. Haa ta'u haaraa ta'us dandeessi. Kanaaf obboleeyyan kiyya isin immoo like godhaan isiniin jedha. Homaa wanni isinirraa hir'atu hin jiru. Warra haaraa taatanis akkasumas subscribe godhaa. Chaanaala kana guddisaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Walaa guddifnuun isiniin jedha. Obboleettiin kiyya kun maal naan jette paaspoortiin kiyya irraan jalaa dhumee biyya galuu danda'a jette. Biyya galuu hin danda'u paaspoortii irraa dhume biyya galuu hin dandeessu paaspoortii irraa dhume tajaajila hin qabu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabda? Takka haaromsuu qabda. Takka immoo nacci waraqatii jedhan sana waraqata adii saniin galtaa jechuudha. Ganaa imbaasii deemtee inni 400 fooyi natti fakkaate akka Dubaayiitti jechuudha. Garuu waraqata sanitti birrii 400 baasuura paaspoortii kee osoo haaromfatte si wayya maaliifi maallaqni paaspoortiin haaromsituuf waraqaan illee waluma jala dhiyaata waan ta'eef waraqaan immoo biyyattiin galuuf malee si fayyadu. Garuu paaspoortiin biyyatti soo ta'e si fayyada. Akka mattaawqaatitti sitti fayyadamuu dandeetta. Ta'uu deebitee iyyuu biyya namaa deemuu ni baatte. Kanaaf paaspoortii kee haaromfatte si wayya. Kanaaf jechuudha ittiin galuu hin dandeessu siin jedha obboleettii kee itti galtu immoo ganaa imbaasii deemtee waraqata san sii kennanii isaan biyya galta sanuuyyuu qaxxitaa ta'e malee tiraanzishinii galuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf ijoolleen meeshaa baay'ee qaban karaa tiraanzishiniitiin galanii biyya tokkorraa gara biyya tokko achirraa immoo gara Itoophiyaa akkasii yookaan Dubaay fakkeenyaaf Dubaay irraa haga gara Suudii irraa amma gara biyyaa jechuudha. Akkasitti immoo ati deemuu hin dandeessu. Qaxxitaa deemta malee paaspoortii kee irraa dhumate waraqata saniin qaxxitaa deemta malee tiraanzishinii biyya biraarraa biyya jirturra gara biyya biraa sanarraa immoo gara Itoophiyaa deemuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf qaxxitaadha. Qaxxitaa immoo konveeyitan tikeetti isaas guddiidha. Kiiloonis xiqqoodha jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee giseen haaromfadhaan isiniin jennu paaspoortii keenya kanaafi immoo ammas deebitee obboleettiin kiyya kun akkamitti haaromfadhaa jettee isii jalqabaati natti fakkaata. Akkaataan itti haaromsitu obboleettii imbaasii deemtaa. Imbaasii si geessanii warri ati bira jirtu itti himtee warra imbaasiitu si haaromsaa. Haga maa turuu ji'a saa turuu ji'a gadi saa turuu torba ji'a lama saa turuu akkas tureeti kan si deebu jechuudha. Gaafa si deebi'e immoo isaan FB irratti roba akkasitti gallakkisanii waa kee keessa laallattee akkasitti yookaan meesejii erganii akkasitti dhayxee laallatta jechuudha. Kanaaf obboleettii kiyya akkasitti haaromfachuu dandeetta. Haaromfachuun salphaadha. Birrii kee harkaa qabaannaa wanti si barbaachisu mattaawqaa ID biyya san keessa jirtuu fi maallaqa qofa jechuudha. Akkasii siin jedha. Ijoolleen baay'ee yeroo baay'ee silaa biyya galuu hedaa. Maal na fayyada? Paaspoortii harka qabu waan ta'eef biyyattiin hin gala jettanii warra akkasitti paaspoortii dhumate harka qabattanii dhufamansiistan paaspoortii waraqaan tajaajila irraa dhumate akka waan hin jirreetitti sin tajaajilu waan ta'eef ganaa imbaasii deemtee waraqata san fudhattaa birrii itti baastee jechuudha. Lakkii waraqata sanitti birrii hin baasu paaspoortii kee birrii baasu wayyaa biyyattis akka mattaawqaatittis itti fayyadama yoo jette isuma haaromsuu si wayya isatu irra faayidaa si qaba. Siin jedha obboleettii tiyya. Kanaaf haaromfadhaan isiniin jedha ijoolleen keenya. Paaspoortiin keessan isin jalaa dhumate isee haaromfachuu isinii wayya. Maaliifuu yookaan qaamaan keessan faayoo dhumuuf dhiyaate rakkoo keessa seentanii yookaan dabalattanii dalagachuu barbaaddan paaspoortii malee qaamaan isin hojjetamuu hin danda'amu. Kanaaf giseen haaromfadhaa waanuma hundaafuu yoo galuuyyuu heddan yoo taa'uuyyuu heddan haaromfachuun dirqamaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
Kanaaf immoo gaafii hedduu tokkotu na gaafatame. Samoona kana qofatu na qabee viidiyoo isin hojjechuu hin dandeenye. Hadha natti wayyaa'ee jennaan hadha viidiyoo kana isin hojjetaa jira. Daqiiqaa gabaabduu itin isin jedha. Asumaan du'aa inaa godhaan isin jedha. Obboleeyyan kiyya akkasin isin jedha inshaallah. Yoo Rabbi naa laaffise kuuwwan keessanis gaafii keessan isiniif hin deebisa. Akkasumas warri beektan waan beektan irraa ijoolleen keenya yoo gaafii dhiyeessan koomentiidhaan jalatti deebisaaf isiniin jedha. Isinillee wal gargaaru wayyaan isiniin jedha. Kanaaf inshaallah yoo Rabbi fedhe waa baay'ee qabadhee isiniif dhufan isiniin jedha. Hagasiifuu viidiyoo kana like godhaa isinillee haga dhumas daawwadhaan isiniin jedha. Warri haaraa taatan immoo subscribe godhaa channel kanatti dabalamaan guddisaan yaada bareedduu koomentii bareedduu barreessan isiniin jedha. Waliif waan barumsa ta'u waliif barreessan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya akkasii hanga walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.